Yeroo tokko daldalaan tokko ganda magaalaa irraa fagaate keessa jiraata ture. Guyyaa guyyaan magaalaa dhaqee meeshaalee garaagaraa duyda harree irratti fe'uun dursee magaalaa dhaqee gurgurtaa fi bittaa godha ture. Daldalaan yeroo hunda harree isaa akka gaariitti hordofa ture. Nyaata isaa qopheessee yerootti dheedhii fi bishaan isaaf kenna. Sababni isaatis daldalaan sun daldala isaatiif harreen barbaachisaa akka ta'e waan beekuufi. Harreen fayyaan ture. Daldalaan meeshaa baay'ee duyda harree irratti fe'ee gurgurtaaf magaalaa dhaqa. Harreen garuu baay'ee dadhabduu fi hojii ni dheessiti turte. Nyaachuu fi taphachuu qofa jaalatti turte. Harreen tun yeroo magaalaa dhaquuf deemtu akkana jette. Yaa har'a ammas magaalaa deemuun narra jiraata. Garuu an boqonnaa irraa deemuu hin danda'u. Ayyaana baay'een jaaladha. Abbaan kiyya garuu yeroo hunda sammuu isaa hojii irratti qaba. Garuu bilisa ta'ee turuu natti tola. Daldalaan meeshaa hunda duydaa harree irratti fe'ee magaalaa deeme. Magaalaa dhaquuf sulula qaxxaamuruu qaba. Meeshaa isaa hunda magaalattii keessatti gurgure. Daldalaan sun akka fedhii gabaatiin wantoota sana daldala gochuu qaba ture. Duraan suufii, achiis soogidda, yeroo tokko tokko kuduraalee, achiis fuduraalee. Daldalaan fedhiin soogiddaa gabaa keessatti akka dabale beekutti dhufe. Homaatii miti soogidda fudhadhee yeroo dhiyootti niin deebi'e. Soogidda kintaala 4 harree irratti fe'e. Garuu ba'aan baay'ee akka ulfaataa ta'e ni beeka ture. Yaa harree tiyya ba'aan gatana baachuu hin dandeessu. Duuba ba'aan tun hirrachuu qabdi. Kintaala soogiddaa tokko irraa buuse. Garuu harreen kana caalaa fuulduratti deemuuf qophii hin turre. Daldalaan harree kunuunsee garuu dadhabina isaatii fi hojii jibbuu isaa qoba qaba ture. Duyda isaa uleedhaan cafaqee gabaa geessuuf yaaluu eegale. Daldalaan sun soogidda isaa hunda gurguree fixe. Daldalaan amma guyyaa guyyaan soogidda gurguruu jalqabe. Harreenis soogidda qalqalloo 3 yookaan 4 fe'amuu qaba ture. Harreen gammachuu hin qabdu. Kana irratti garuu duwwaa gara manaatti galuuf gammachuutu itti dhaga'ama. Akkuma guyyaa guyyaa daldalaan duyda harree irratti qalqalloo fe'ee magaalaa geessuuf socho'e. Yeroo inni naannoo sulula sanii ga'u bishaan guutee jira. Bishaan keessaa akka hin qofneef suuta haa dabarru. Yeroo laga keessa seenan tasa harree dhagaan miila irra dhawee kuffise. Yaa maal goote? Qalqalloon tun ammallee duyda kiyya irra jirti. Garuu an ba'aan takkallee natti hin dhaga'amtu. Ba'aan qalqalloo sun harree ni ajaa'ibsiiste. Sababa harreen bishaan keessa kufuutiin soogiddi baqee dhume. Sababa kanaaf harree ba'aan tokkolleen itti hin dhaga'amne. Akkuma soogiddi qalqalloo keessa jiru hundi dhumeen. Ohoo hojiin koo hundi akkasumaan bilaash taate. Amma magaalaa dhaquuf maaliin godha? Soogiddi hundi dhiqamee jira. Yaa Rabbi galatoomi harreen tiyya nagee qabdi. Wanti isa mudate hin jiru. Amma magaalaa dhaquun faayidaa hin qabu. Gara manaa deemuun qaba. Ba'aas ta'e dadhabbii hin qabu. Sululli sun sulula ajaa'ibaati. Guyyaa itti aanutti daldalaan ammaas tuullaa 4 duyda harree irratti fe'ee gara magaalaa socho'e. Guyyaan kalee akkamiin natti tole. Humaa godhuu hin qabu ture. Har'a hojii baay'een qaba. Har'aas bishaan san keessa kufeetiin deeminsa dadhabuu kiyya agarsiisa. Akkasumas ba'aa tiyyaniin hir'isa. San booda akkuma kaleettiin kallattiin sulula irraa gara manaatti deebi'uu danda'a. Sun sulula falfalaadha. Ba'aas dadhabbii hin qabu. Har'aas yoon akkas godhe akkuma kalee saniin na fayyada. Guyyaa san daldalaan ogummaa harree sanii quba hin qabu ture. Yeroo daldalaan harree waliin naannoo sulula sanii ga'u, harreen abbaa qabeenyaa isii dura gara sulula saniitti seente.
Daldalaanis dhaabbadhu jeen. Harreen garuu bakka kalee itti kufte sanitti siixee kufte. Yaa harree dadhabdu maal goote dafii ba'i. Garuu bishaaniin jiidhee soogiddi qalqalloo keessa jiru hundi bishaanitti makame. Harree amma ba'aan tokkolleen itti hin dhaga'amu ture. sun wanti baastee dadhabbii hin qabu. Harraas akkamitti deebi'ee akkas ta'uu danda'e? Harreen tun na qoruuf waan meeqa ta'aa jirti. Guyyaa hedduu na gowwoomsuu feete garuu an gowwummaa keeka guyyaa takkichaa saniitiin hedduun khasaare. Har'a manas galchee barumsaan an si barsiisu laali. Harreen mala gaarii arkattee waan hojii jalaa baatu itti fakkaate. Garuu daldalaan waan biraa sammuu isaa keessaa qaba ture. Guyyaa itti aanutti daldalaan Jibrii qalqalloo yaaduyda harree irratti fe'e. Harreen ba'aan takkalleen itti hin dhagaafne. Yaa qalqalloo hedduudha garuu hin ulfaatu. Gara magaalaattis deeman. Yeroo naannoo sululaatti ga'an akka tasaa harreen sulula san qaxxaamuruu eegalte. Akkasumas bakka duraan itti siixee kufuu turte sanitti siixee kufte. Daldalaan sulula san irra dhaabbatee waan isiin gootu kana hunda ilaala ture. Yaa eessaa ba'aan hedduun tun duyda kiyyarra dhufte. Daldalaan nama qaroo ture. Harreen itti yaaddee akka gocha kana raawwachaa jirtu beekee ture. Kanaaf daldalaan qalqalloo hunda soogidde osoo hin taane Jibriidhaan guute. Akkuma harreen sulula keessa siixeen Jibriin bishaan xuuxxee ba'aan harree irratti hidhee. Garuu ati amma ifumaaf ifmiiti. Amma qalqalloo tana hunda fuutee mana galchita. Harreen ba'aa hundaa'uu qabattee gara manaatti dhufuu jalqabde. Akkasitti harreen barumsa isaa baratte. Guyyaa san booda sulula keessa siquuf ija hin jabaanne. Safuu akkuma facaastu ammas ni haamta.